Ashama kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma yeroo dabree paartii 1 paartii isin dhiyeessaa turre har'a immoo paartii 3 maaster baajetii qabadhee dhufee jira. Paartii 3 keessatti operation baajetii ilaalla. Paartii 1 bituu keessatti immoo paartii 1 bituu keessatti operation baajetii ilaalle paartii 3 tana keessatti immoo garuu financial baajetii ilaalla jechuudha. Paartii 3 keessatti cash baajetii fi balance sheet maal of keessaa qaba kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Akka isinitti tolu shakkiin qabu garuu kanaan godhutu akka subscribe namoonni subscribe hin godhin yoo jiraatan mallattoo diimtuu subscribe gitu san tuqa inni kaan ammoo garuu share like subscribe share godhu yeroo ta'e kan biraan ga'uu dandeessanii haa eegallu jechuudha. Prepare cash budget fi balance sheet akkamii qopheessan kan jedhu cash budget kan jedhu wantoota of keessaa qabu qabanne cash follow jechuudha. Cash guyyaa guyyaan budgetii keenya keessa socho'u kan garsu jechuudha. It is important to what output in financial budgetii keessatti prepare important output jechuudha. In maal financial budgetii qopheessuudhaaf kan nu barbaachisu jechuudha. Inni waa sadiif keessaa qaba cash budgetiin cash receipt cash disturbance fi financing keessa qaba jechuudha. Dhumarratti immoo show beginning and ending balance sheet jennee xumuruu dandeenya jechuudha cash budgetii. Amma kun teebilee kana fudhachuu dandeenya. Cash balance beginning jennee fudhachuu dandeenya. Sanboota cash balance keenya irratti cash collection from customer jennee irratti daana. Eegalamaan wal irratti daanema total cash before financing jennee lafa kaa'annaa jechuudha. Kanaafuu total disturbance jechuun baasii nuti baasu kaampaanii keessatti wanni cost ta'e guutuun isaa jala ramadama. Kan minimum cash balance ilaalla total cash need ilaalla excess immoo deficiency kan ijoollee cash edda baafne sanboota nu barbaachise biroo goona yoo biroo goone booda immoo garuu kafaltiin tarasti qabaante repayment kafalla jechuudha. Cash budgeting cash balance yookaan ending daleena jechuudha. Kana jechuun step kana kan qabadha malee gizeenii fi numerical ta'e jechuudha. Bifa calculation atiin gizee daleene baay'ee sinii galuu danda'a jechuudha. Cash budgetii keessa portion jalqaba cash receipt jennee cash receipt daleenu cash receipt ilaallume cash receipt is from principal source of revenue keenya jechuudha. Principal source of waan gurgurree nuti argannu irraa jechuudha. Expect interest and dividend receipt illee ta'uu danda'a. Ammallee proceed from planned sale investment planned asset and company capital stock irraa illee dhufuu danda'a jechuudha. Cash disturbance and financial sector namoo cash disturbance sectioniin wannoonni jalaa qabatu cash payment jechuudha. Kafaltii nuti kafallee jechuudha maallaqaan for direct material illee haa ta'u bituudhaaf kafaltii nuti kafallee direct laboriin amma daleesifnee fi kafallee manufacture overhead dhaaf illee kafaltii kafallee selling and administrative expensive illee kafaltii kafallee tutu cash disturbance jala ramadamaa jira. Financing namoo garuu yoo ni fi jechuudha cash balancing keenya san cash disturbance section keenya kan hin cufne taate ni liqeeffannee jechuudha. Kanaaf eega liqeeffannee booda repayment irra deebinee kafalla biroo ni dhoof fund plus interest waan maallaqa liqeeffanne san interest ni dhalu wajjin kafallaa jechuudha. Financial sector section kana qaba jechuudha. Cash budget concept isaa ilaalle must be prepared in sequence dhaan jechuudha. Tartiibaan qophaa'uu qaba jechuudha. Ending cash balance one period beginning cash balance of next cash balance period immoo quarterly kana jechuudha. Kurmaana kana ending isaa jechuudha dhumti cash nu harkatti hafe kurmaana ta'an gosa beginning ta'a jechuudha. Data obtained from other budget from management irraa ta'uu danda'a. Prepared for year on monthly kan prepared for the year on monthly basis. Inni kan qophaa'u immoo garuu kurmaana hundi walii qabatee waggaa qophaa'a garuu immoo maal irratti hundaa'e kurmaana hundi yookaan beezii baatiilee hundatti kurmaanota jiran hundarratti yookaan monthly yookaan kurmaana tokkoffaa kurmaana lammaffaa kurmaana sadaffaan jennu yookaan baatee sadeen duraa sadeen booda kan inni qopheessinu isaan irratti depend taanee qopheessinaa jechuudha. Contribution to more effective cash budgetii keessatti contribute godhuu danda'a. More effective cash management keessatti nu gargaaruu danda'a. Show manager need to additional funds before actual need of arise. Yoo ni fi budgetii aanu osoo arise goonu dura yoo ni fi jechuudha disturbance keenya kun revenue nuti arganne kun baasii nuti baafnu kan waliin barbaachinu waliin cufna taate manaajimentiin jechuudha. Cash budgetii irra dhaabbateeti dafee itti liqeeffate jechuudha. Kanaanii adda baafachuu danda'a jechuudha. Indicate excess of cash will be available when indicate ni mul'isa when excess cash will be available ka excess cashin jechuudha gaafa kam mul'achuu danda'a kan jedhu kan adda baasu ta'a jechuudha. Mallee akkamii kan hunda isaanii ilaalla jechuudha. Fakkeenya fudhannee tokko ishee cash budgetii amma fakkeenya cash budgetii keessatti dura qopheeffachuu dura tokkoffaa wanti nuti qopheeffannu revenue budget akka immoo cash receivable cash nuti jechuudha eega gurgurree jechuudha maallaqa namarraa fudhannu qopheessina jechuudha. Schedule of expected cash collection qopheessina. Okay, to prepare cash budgetiidhaaf nu gargaara beekani. Schedule based on assumptionota kanarra dhaabbanneeti yookaan schedule keenya kana collect godhuni. Assumption kun beeka kan inni asirra kaa'amee dhaabbata miti beeka. For example, from sale each quarter hunda keessa gaafa waa gurguru jechuudha. Percentage 60 oomisha tokko jechuudha gizee gurguru unity tokko percentage 60 fakkeenya namni tokko dhufee unity 5,000 yoo waan irraa bite
Maalleen yuunitii kuma shanii kana jechuun birrii miliyoona takka yoo ta'e miliyoona takka kana keessa parsantaa 60 jechuun yookaan kuma 100 amma naa kafaluu qaba jechuudha maallaqa harkaan qaban. Yoo namni san qabaatee kafale rakkoon qabu. Yoo garuu gisee daleenuu akkasii dalagamu waan ta'eef yuunitii parsantaa 60 jechuun miliyoona takka raamee kuma 100 amma kafale. Garuu kuma parsantaa 40 yookaan kuma 400 hafesan jechuun fakkeenyaaf baatiileetti aantu keessa ni fudhadha jeen karoorsaa jechuudha. Kanaafuu amma asirratti jechuun parsantaan 60 san jechuun kaash kollekshinii baatii gurguruu san keessa kaash fudhachuu qabu. Garuu kireediitii jechuun kireediitiidhaan baatiileetti hafuun keessatti parsantaa 40 kafaluu qabu. Akkaawuntii risiivabiliin keenya jechuun kan ilaalama Deseembarii bara 2019 amma karaa kan hidhama dalaguu jiraame Deseembarii bara 2019 keessa ta'e akkaawuntii risiivabiliin nuti harkaa qabnu kuma 60 ji. Kanaafuu mee akkamitti akka dalagamu haalaan fakkeenyaaf cash expected cash collection from customer kwartarii meeqa kwartaroota afuran qabna beeka kwartarii afuran takka lama sadii afur jennee barreeffan okay kwartarii afuran barreeffan akkanattis gagadottis akkanatti kwartarii takka akkanattis gagadottis ni barreeffan okay account receivable bara amma kun meeqa cash collection bara 2020 beeka cash collection bara 2020 cash collection bara 2020 waan ta'eef cash collection bara 2020 kana bara 2018 keessa account receivable akkuma asitti reefuun tana parsantaa kunnoo asi parsantaa 60 baatii gurguruu tana keessa hin jenne kana tarii baatii kurmaana dhumaa keessa parsantaa 60 gurguree afura parsantaa 40 ammoo bara dhufu kurmaana jalqaba keessa naa kafalta yee walii galanii jira waan ta'eef akkuma account receivable jenneeti lafa kana kurmaana jalqaba keessa jechuudha okay farsi kwartarii keessa farsi kwartarii meeqa seelii meeqa gurgurre kuma 180 kana jechuun eessarraa daataan kun eessarraa fudhatamettanii yoo kalaaltan taate seeliingi baajetii bira dheetan ilaaluu qabdan jechuudha seel baajetii isa jalqaba meeqa dhufe waliigala meeqa kuma 900 dhufe san amma fakkeenyaaf isin agarsiisuu if duuba deebi'ee seel baajetii bira yoo dhaqee baajetii isa jalqabaa if duuba deebi'uu isin agarsiisa taate jechuudha seel baajetii kunnoo seel baajetiin keenya tootaal seelii mee gurgurree kuma 180 kurmaa lafaa kuma 210 kuma 240 kuma 270 kanaaf kurmaana tokkoffaa kana keessatti maallaqa silaa kuma 180 fudhannu kana keessa parsantaa 60 qofa amma fudhan kurmaana lammaffaa keessa fudhannaa beeku kurmaana lammaffaa keessatti parsantaa 40 kanaas kurmaana 60 qabnu parsantaa 60 baay'isnee kanarraa parsantaa meeqa qabnu parsantaa 40 qabnu waliin jechuu qabal kanarraayis kun parsantuma 60 qofa fudhannaa jechuu kanarraayis kireeditii kuma 210 irraayis parsantaa 40 baatiitti aanu keessa dabarsin akkasitti hojjennaa jechuu akkasitti seerri hojjennaa jechuu akkamitti akka hojjennu hundi isin agarsiisa kanaaf hundi tokko kurmaana tokkoffaa keessa meeqa jechuu kuma 180 kuma 210 wanni nuti gurgurree beekaa seelii jeetiin kaayila gubbaa tanaan akka isinii galu kunoo seelii jala jiranii beekaa akkana gaduutti gasarratanii seelii jala kaatan kurmaan tokkoffaa keessatti mee akkaawunti risiivabiliin hunnoo kaasinnuu kanname kurmaan tokkoffaa jala kaayyenna isa kan garuu parsantaa 60 qofa fudhannaa hin farkatti amma seelii gaafa baatii gurgurrisan keessa kaashii fudhanneen kanaafuu kaashii qofa hisaabnaami kaash kollekshinii dhaabe iskeejuulummaan kunu iskeejuul of kaash kollekshinii dhaabeekaa schedule of cash collection da madu geju kanafu kuma jaata me do kuma ribata ko vi sadde kuma ribata ko kuma sadde kuma saddeti kuma ribata ko vi jaata me sadde to akana kajen isuma kana jechu parsantaan jaatama kaste parsantaan 40 baatitti anu keessa kafalan jennemi hunno maal je parsantaa 40 kashi credit coming following quarterly anu keessa kuma ribata ko vi sadde kana baayisu parsantaa 40 kuma 72 ta'u kuma 72 kurma lama faajala keessa okay quarter 2 jala gisee dhuftan kan quarter 1 xumurame beeka quarter 2 majalaan dhufama laba azzalaan dhuf quarter 2 jeeti maani kuma 210 kana baay'isuu meeq duwwaa tuqaa jaa yookaan parsantaajii ta meeqa jechuudha kuma 160 kuma 126 kan iveechu kurmaana tokko farraa be khaliqi kan faristu quarterly irraa qabnu kuma 72 kuma 126 gisee ultimi kuma 198 qofa kaashi fudhachuu dandeenya jechuudha kuma ribata kuma ribala ma qorunan keenya kana jechuudha parsantaa 40 jennee malee baatiitti anu keessa fudhannee ne parsantaa 40 baay'isee meeqa jechuudha kuma 8 kurmaana 8 fabira dheeni baay'isee beeka kuma 8 fabira dheeni baay'isee kuma 84 ta'u kuma 84 kan kanaafuu jechuudha nuti kan mas qabu kan qoongalee jechuudha okay kwartarii 8 fabira dhumnu kwartarii sadaffaa meeqa gurgurree seelii jechuudha kan reefu singarisa kuma 240 kuma 240 baay'isuu jechuudha kuma baay'isuu duwwaa tuqaa jaa yookaan parsantaa 60 meeqa sadaffaa bira dhuftanii kuma 144 keessan jechuudha duwwaa tuqaa afuriin gisee baay'isan ammoo kan following kwartarii kireeditii kadhatasan kam jala baay'isan kwartarii afuraffaa jala kuma 96 kaayisanii jechuudha kanaaf hundinuu garagara jechuudha kanaafuu
Kwartarii sadaffaa kaashiin nuti harka jiru jechuudha. Kan baatii dabree jechuudha. Kanii fi har'a fudhannee fi ammaan tana gisee gurgurree fudhanne walitti daballee 2,228 lafa keenya jechuudha. Amma jechuudha kurmaana afuraffaa bira qottu. Kurmaana afuraffaa keessatti jechuudha. Kurmaana afuraffaa keessatti 2,270 gugu. 2,270 kan kana duwwaa tuqaa yookaan parsantaa 60 kaashii amma fudhannaa hin. Kaashii eegamma fudhanne. Kaashii eega fudhanne. Meeqa kaashiin keenya san meeqa ta'a gisee duwwaa tuqaa 60 baay'ee 1,162 ta'a. 1,162. Garuu kwartarii ammoo garuu kireedit seelii ammoo parsantaa 40 parsantaa 40 keenya kun waggaan kun dhumee ammoo kun kwartarii afuraffaan kun Desembarii 31 beeka. Kanaafuu bara 2020 bara 2020 takka keessa fudhanne. Kanaafuu jechuun baajata bara 2020 takka keessatti akkaawuntii risiivabilii ta'e kuma qullala kabara 2019 arra bara 2020 keessa 60 dhufe kan akkasitti qaamaa jechuudha. Kanaafuu ammaa fi jechuun parsantuma 60 qofa dalaynaa jechuudha kaasii kan kurmaana qabu bara kanaa qofa waan nu gaafatee jiruuf jechuudha. Kanaaf 258 258 ta'a. Kanaaf isin wanni isin fudhatan 270 baay'isuu duwwaa tuqaa afurii meeqa 100 fi 8 waggaa dhufu bara 2020 takka keessa akkaawuntii risiivabilii ta'ee galaa jechuudha kurmaana jalqabaa keessa. Kanaafuu maal kaash kollekshinii kan bifa kanaan dalaynaa jechuudha. Okay, schedule of cash payment direct material amma reefuun tanagaa gisee gurgurree akkana fudhannaa ammoo giseenii fi meeshaa direct material bituu gabaadheeni nutoo hangam takka kafallee guutumaa guutuu kaashii kafalle moo parsanteejiin kafalla kan jiru. Amma maal jaa akka seera kaampaanii poolisii keenyaa kanatti jechuudha. Amma kaampaaniin nuti amma fakkeenya fudhannee dalagu jiru kanatti direct material bituuf gisee gabaadheeni parsantaa 50 qofa amma gisee kaashii harka kannaafi. Parsantaa 50 nafti immoo garuu fuula dura baatiitti aanu keessa kurmaana baatiitti aanu keessa kurmaanatti aanu keessatti akkaawuntii peebilii jennee kataban tokko ammoo fuula dura kafallaaf jennee wal taanee jechuudha. Kanaafuu gaafa jechuudha bara 2020 bara 2019 keessa kanurra jiru akkaawuntii peebilii kan nuti kafaluu qabnu mee 100 10,000 fi 100 harkaa qaba. Garuu bara 2019 keessaa beeka. Amma kan dalaguu deemnu immoo beeka. Kan dalaguu deemnu bara 2020 keessa. Kanaafuu expect pay full quarter payment keessa kafalamee dhumamaa jechuudha. Kaniifi bara 2019 keessa. Kana jechuun mee akkamitti ajjeesanii amma fakkeenyaa lafa kaannu. Amma kunis payment cash schedule of cash payment kaasatti arginu kun direct material purchase budget irraa argannee jechuudha. Data jechuudha duuba deebinee alaallu. Manufacturing overhead no is direct material purchase dida kunnola. Total cost of direct material purchase dida kunnola. Kaasduru kana argitanii jirta inni isin mul'atame isee kana jechuudha. Kana jechuudha. Baatilee kurmaana furan kana keessa nuti finne as keenya kun jechuudha. Inni asitti jechuudha jechaa jiru kun. No. Akkasitti eegala fakkaanne jechuudha. Okay. Akkaawuntii payable reefuun tan akkaawuntii risiivabilii jenneemi kan nuti fudhannu jechuudha. Garuu immoo waciin liqiin namaa tasirra jirtu ati maal jettee akkaawuntii payable jennee katabna seera akkaawuntii gidi isiniif gala jee yaada 10,000 kurmaana jalqabaa keessa. Farsi kwartarii keessatti parche direct material meeqa binna 25,200 binna 25,200 keenya kana keessa parsantuma 50 qofa maal jee parsantaa 50 jee kunola 50% baatuma binne san keessa kaashin kafallaa jee. Garuu parsantaa 50 krediitiidha fudhanna ammoo krediitii nurratti kaafatan isaan baatii dhuftu keessa qabannaa jee. Kanaafuu jechuun parsantaa 50 jechuun kwartarii jalqabaa keessa binnee amma kwartarii jalqabaa keessa 25,200 kana duwwaa tuqaa 5 gisee baay'inamee 12,600 qofa ta'a jechuudha. Kanaafuu baatiitti aanu keessa liqii meeqaan irra jiran mallee 12,600 maaliif duwwaa tuqaa 5 waan ta'eef lamaanuu haafee waan ta'eef akka parsantaa 50 gisee kanaan baay'isee lamaan ol qixa waan ta'eef bisiniif gala jeetii yaada. Kanaafuu kan lamaan gisee olii gaddaballe kun akkuma jechuudha. Iskeejuuliin kun baay'ee salphaadha jechuudha. Cash collection payment yoo isinii gale kun jechuun isinii gale. Garuu account receivable account payable kan jedhu qofa garaagarummaa laalta san booda paymentidha kan receivedha. Kana malee garaagarummaa takka hunda wal carrashaarra garuu maxarrashaarra kuma meeqa kafaluu qabna 35,000 fi 200 kafaluu qabna jechuudha. Gisee hundisaa gisee olii dabalee jechuudha. Kanaafuu account force quarter irratti immoo akkuma reefu jedhee account payable qaba beeka. Account payable meeqa qaba jechuun malee waggaa dhufu keessa kurmaana waggaa 2020 takka keessa kafal 16,000 fi 18,600 kana qaba jechuudha. Amma fakkeenya sardi kwartariin faana kamii dhufeennee warra tokko fakkeenyaaf irra deebi'ee haallu taate akkasii galuu jechuudha. 33,200 baay'ee sardi kwartarii biraan dhufu. Sardi kwartarii zelaami eeguno 3,300 duwwaa tuqaa 5 gisee baay'ee kaashii meequma 16,600 kaashii kafal. Ammallee egaa walakkaasaa kafalle walakkaa ammoo baatiitti aanu keessaan kafalle krediitii. Kanaaf baatiitti aanu keessatti katabadde jechuudha. Kwartarii afuraffaa keessa dhaqeetiin katabadhaa jechuudha 16,600 bifa saniin daleedanii jechuudha.
Okay, inni additional amma cash budget payment dalaguudhaaf jechuun additional budget kun additional information waan jira additional information haala lama fakkeenyaaf cash receivable cash collection schedule laalee cash payment direct material payment laalee jira jechuudha. Sadaffaa keessa maal cash balance dirqama jala kaampaaniin keenya kun cash balance kuma 38 balance cash balance maxxarashaa irratti nu harkaa argamu qaba. Baajenni keenya dirqama gaafa jalqaba gaafa dhuma baajetii wanta keenya kana jechuudha. Is cash payment bara keenya kana kwartarii keenya kwartarii farsi gadi kuma 38 poolisii lafa qabu. Kuma 38 maallaqa harkaa qabuun qaba ettiti expect go cash balance expect go dundi. Morkota maintaining balance cash balance expect go jira jechuudha. January takka harkaa qaba jechuudha cash balance. Garuu dirqama maallaqni balance at least nu harka jiraachuu baatu kaatu kuma 15 harkaa qabaachuu qabna jechuudha. Dirqama kuma 15 amma short term investment security meeqa cash farsi kwartarii keessa wanta invest goone kuma 2 direct labor cost immoo percentage dhibba arkamee kafalamee jira jechuudha. Direct labor manufacture overhead selling administrative expense hundi isaanii immoo jechuudha depreciation malee kwartarii hunda keessa ni jira jechuudha. Management plan purchase trackii kwartarii lammaffaa keessa trackii cash kuma 10 kafalee jira. Kun amma baasiidha. Akkamitti akka daleenyu ni ilaalla booda morkota quarterly payment estimate hunda isaanii jechuudha annual tax kuma maal kafala kuma 12 kafalaa jechuudha. Loonii ammoo garuu percentage 13 biroo liqeeffatee kana jechuudha interest ingesta kafalu qaba jechuudha. Minimumii yoonii fi jechuudha cash payment minimumii kuma 15 gadhitee liqeeffatee percentage gana kafalaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf fudhannu amma reefu schedule kun budget table tana yaadadha. Table tun akkamitti akka hojjetamaa jirtu yaadadha. Step table tana dal cash budget dalaguu deemna waan ta'eef step table tanaatiin dalaga jechuudha. Okay, cash budget jedin for year of indi sarte bara 2020 sarte bara 2020 jedin quarter hunda ni afaan kaane jechuudha. Beginning balance cash balance nya beginning cash balance quarter tokkoffaa meeqa cash balance keenya meeqa kuma 38 kunola beginning cash balance ya asirra nu kannee jira kunola kuma 38 kaina reeni isinii kannamee jiru jechuudha sirra san kun jechuudha. Okay, egaan quarter tokkoffichi mu qofa laala isin quarter 2 3 quarter 2 akkamitti akka dalagamu isiniitiin garsiisa waan ta'eef. Okay, add goon maal account receipt kanaafuu jechuudha receipt keenya kana collection from cash from customer irra quarter tokkoffaa keessa meeqa furan customer cash collection kan schedule cash collection kaname quarter tokkoffaa keessa meeqa furan kuma 168 kunola kuma 168 kana furan wanni nuti goone kuma 168 kunooti. Kanaafuu ammallee deebileeti sale invest security irraa wanni nuti arganne isa kun kuma 2 ji kuma 2 san kunola as keessa kannamee jira jechuudha. Security kunno security kunola meesa jira sale security cash balance kunoltila short term investment first quarter kumni lama kunola hasara no kannama kana jechuudha. Kumni lama total receipt maalleeni walii galaa jechuudha gizee walii dabalamee jechuudha kuma 168 fi kumni lama meeqa kuma 170 ta'u kuma 170 ida'u kuma 170 kuma 38 meeqa kuma 208 ta'u cashin balance available cashin nuti harka qabnu meeqa jechuudha kuma 280 kuma 200 kuma 8 harka qabna jechuudha kuma 200 kuma 8 harka qabna jechuudha kuma 200 kuma 8 harka qabna. Less disturbance disbursement amma disbursement wajii jiru jechuudha. Wajii kana guutuusaa irraa hir'isna jechuudha. Direct material quarterly jalqabaa keessa baasii meeqa baafna? Direct material da purchase goone hunno direct material cash payment kun injirtu direct material cash payment qabnu kunno asin qabnu direct quarterly jalqabaa keessa meeqa kafal payment kuma 23 fi 200 kafalle kuma 322 kafal ammallee direct labor dhaan meeqa kafal kuma 62 direct labor bira dheetanii laaluu dandeessan quarterly ni jalqaba total payment jalqaba ko direct quarterly direct labor budget jala leeyaadhaa dandeessan manufacture overhead daat manufacture overhead bira deemtanii yoo laaltan quarterly jalqaba gama jalaa irratti kuma 53 fi 300 jira selling and administrative expenses ni jira kannamee jira jechuudha. Purchase tracking immoo humaan binne tracking baadiyyaa anu keessa binne malee baay'ee keessa humaan binne garuu income tax expense baasnee jira kuma 3 kun income tax expense baafnee jira maal payment quarterly hunda isaanii meeqa kuma 12 kafalleen kuma 12 keenya kana garuu quarterootaaf gizee dahirre jechuudha. Quarter ko walii gale
yuunitii tokko kwartarii takka irratti taaksii meeqa kafala? 3,000 kan waliigalaati beeka. Equal kwartarii peementii 12,000 keenya kun jechuun asitti kan waggaati. Kanaafuu jechuun gisee waggaa adda hirree jechuun kwartarii tokkoffaatiif meeqa ta'a 3,000 ta'u isaan lamaan isaan kana hundi isaa gisee walitti daanee meeqa dhufa 1,182,500 dhufu 1,182,500 kana hir'isuu eettalla kaashii maallaqa nuti rivinuu galii keenya harkannee kana 208 gisee hir'ina san excess of deficiency kaashiin keenya meeqa 25,000 hin ta'u 25,500 kaampaanii poolisiin keenya dirqama jee kaashii paayimentii yookaan aksasii yookaan divishensi vaalii kaashii disarbaansii gisee irraa kafallee booda jechuudha tootaal disarbaansii gisee irraa kafallee booda 15,000 sanii ol malee sanii gad ta'uu qabu jee atleast amma maal jechuudha 15,000 oliimi kanaafuu hin liqeeffannu jechuudha wanni nuti liqeeffannu hin jiru faayinaansii biroo hin goonu waan kafalluus hin qabnu kanaafuu kan asirratti jechuudha maal 25,000 lafa keenyaa jechuudha kaash baalaansiin indiingii baalaansiin kwartarii tokko biiginiingii kwartarii lammaffaa jechuudha kunnoo 25,500 kun alaqa duraa san irra deebi'ee jechuudha kaasii kun jalqaba irra deebisan indii jechuudha amma cash collection from customer akkuma reefuun tana laalle collection from customer as bela yoo deemtan baalaansii baatiitti aanu keessa meeqa jechuudha 198 kunnoo kannamee jira jechuudha isa sanii kwartariitti aanu keessa keessan ammoo garuu seel investment security keenya baatuma jalqabaa malee hin qabnu waan ta'eef zeeroo gootan kanaafuu gisee walitti dabalta walii galame 200,000 kaash total received me 223 fi 500 dhufu kanaafuu amma direct material laboris gisee bakkuma reefuun tana direct material payment cash collection kareef kun asid daleena kana jechuudha kana 27 fi 200 kan jira jechuudha direct labor cost ammoo budgetii san bira dheetee ilaaltan manufacture overhead ni sacho budgetii isaa bira dheetee ilaaltan selling administrative budgetii bira dheetee ilaaltan ni jira jechuudha kanaafuu ammoo purchase trackii nama trackii second quarter keessa binne je meeqan kaashiidhaan 10,000 inni baasiidhaan baasii jala katabna jechuudha kanaafuu baasii jala 10,000 katabna kunnoo ammallee deebine income tax expense isaafis baatii 3,000 kanneenaa fi hundaafuu 3,000 wal fakkaataa kan adeerta waan ta'eef 200,000 fi 10,500 dhufu baasiin ammoo kummaal baasii nuti baafnu maal 200,000 fi 10,500 garuu wanni nuti kaashii farkaa qabnu meeqa 200,000 fi 23 fi 500 dirqama jee kaasiin kwartarii hunda irratti at least yoo minimaamii ta'e 15,000 gad doolaara 15,000 gad ta'uu qaban meeqa doolaara meeqaan warqateef gisee doolaarni 12,000 qofa dirqama jechuudha kanaafuu jechuudha dirqama ni liqeeffannaa jechuudha hangas godhuudhaaf kanaafuu meeqa liqeeffan tokko kaash baalaansii paayimentiin keenya meeqa jechuudha 15,000 jennee 15,000 minimaam ta'uu qaban kun meeqa 12,000 ta'uudhaa meeqa nurraaf 3,000 nurraaf meeqa liqeeffadha jechuudha 3,000 qofaan liqeeffadha jechuudha 3,000 eegaan liqeeffadhe ammoo gunuu interest paayimentiin hin kanna baatumtaan liqeeffadhe baay'atan hin kanna ammoo waan hin deebisu waan hin qabneef kanaafuu dirqama kan lamaan walitti daana bakka tana zeeroo goona baay'atanatti hin kafala waan ta'eef baatiitti aanu keessatti hin kafala waan ta'eef baatiitti hanga baalaansii baatiitti aanu keessa dalaguudhaafis yoo baalaansii qabaadhe qofaan kan nama malee yookaan kan nu dhabuu hin danda'a hamma baalaansii jechuudha kafaluu nu dandeessuutti hin kannaa jechuudha kanaafuu 15,000 kana biiginiingii kwartariitti aanu ta'a jechuudha kanaaf kaash kollekshiinis asirratti jechuudha 228 ilaaltanii kanaafuu jechuudha interest payment short term investment zeeroodha hundi isaa gisee walitti dabaltamee 243 ta'a jechuudha 243 direct laboriidhaas hunda isaanii gisee kunuus ni jira kaash kollekshiin kaash payment schedule bira dheetanii ilaaltan kunuus ammoo 59 manufacture overhead bira ni jira garuu amma selling administrative ni jira garuu amma as trackii baatama takka tan qofa binne waan ta'eef trackii as binne qaba kanaafuu gisee walitti dabaltan isaan kana 220,000 fi 500 243 irrisuu 220,500 gisee 22,500 22,500 kanaafuu minimaamii meeqa ta'u qaba 15,000 kanaafuu irra guddaa waan ta'eef amma as kafaluu ni danda'a amma fakkeenyaaf ishi 15,000 turuu qabaam 15,000 ol ka jiru kafaluu ni danda'a 15,000 ol waan jira kafaluu ni danda'a kanaafuu kafaluu ni danda'a kanaafuu interest payment kana gootan baatii jechuun amma fakkeenyaaf 3,000 meeqaan kafala jechuun 3,000 fi interest inni 3,000 kun dhaluun kafala jechuun 3,000 akkana gootan 3,000 jettan baay'isuu 3 amma kurmaana meeqaffa 3 kurmaana sadaffa 3 hiruu 12 jettan baatii 12 keessa 3 hiruu 12 3 hiruu 12 kaalkuleetaa goonu mee waliin 3 hiruu 12 haa goonu 3 hiruu 12 baay'isuu 3,000 meeqa dhufe jechuudha 750 baay'isuu jettan duwwaa
tuqaa meeqa parsantaa meeqa jee baay'isuu 13 percentage kana jechuudha. Akkasii gisee daleedan dhibbi tokkochaan jiru kun jechuudha intarestiidha jechuudha. Dhibbi tokkochaan jiru kun baay'isuu meeqa jechuudha baay'isuu 750 baay'isuu 13 tuqaa 3 percentage gisee meeqa jechuudha 99 tuqaa 975 hin ta'u hangas dhalaame 9 kana jechuudha 99 kan gisee 7 kan duratti dhibban ta'u kanaafuu 3 dhibba takka meeqa dhalee jechuudha intarastii dhibba takka. Intarasiin akkamitti akka dalagamsiinii galee dhibba tokkochaan kun meeqa asirratti ammaan tana kafaluun hin danda'amu 22 waan ta'eef 15 minimaami kanaafuu irraa olti jira waan ta'eef niin kafalaa jechuudha asirratti firraa kafaluu naan danda'a 22,500 kana niin kafaluu hin danda'a meeqaan liqeeffadhe baatii isa dura 3,000 ni liqeeffadhe kana baay'isuun jaan sadii hiruu 12 maali kurmaana sadaffaarratti deebisu deemu waan ta'eef baatii kurmaana sadaffaa sadii hiruu 12 jaan maali baatiilee kurmaanni sadaffaa kana jechuun asitti baatiilee 12 qabna waan ta'eef baatii sadaffaarratti qabu kurmaana sadaffaarratti qabu deemu waan ta'eef baay'isuun jaan hundi intarastii hangas takka kafala jee loonii tokko intarastiin irraa liqeeffatuuf intarastiin si maallaqa liqeeffate irratti intarastii dhalangana dhalaa jee 13 tuqaa 3 dhalaa jee kanaafuu guzee 13 tuqaa 3 baay'isan meeqa 999 tuqaa 975 dhufaa jechuudha kanaafuu jechuudha eega 22,500 irra soo 3 dhibbata gisee 19,400 ta'u 19,400 keenya kun biiginiingii kwartar 4 ta'a jechuudha hunda isaanii eega akkasii daleenee dhumee booda meeqa maxxarashaa irraa meeqa dhufu 39,900 nu harkatti hafaa jechuudha 39,100 project financial position as in the project develop from budget balance sheet dhaan daleena balance sheet irratti akkamitti akka daleenuu ilaalle building dhaaf equipment dhaaf zeequu nos lafa kaa'ee jira balance sheet biree dheene direct deemnee jechuudha cash current asset kan asset balance sheet biree current asset meeqonnoo current asset asset nuti lafaa qabnu ni jiraame current asset kan jechuudha amma current asset no kaashin kun ni jira forzi kwartarii ni jira hundi isaatu as keessa ni jira jechuudha kanaaf current asset ni jira kaashin amma ni qabna account receivable is data hundi isaa kannamee jira as keessatti data hundi isaa common stock illee ni kannamee jira common stock illee building illee kun ilaalama warri long term jennaan isaan kun ilaalama fakkeenyaaf asitti yaadufnu asitti amma assetiin bakka lama adda qoodama current dhaa fi long term jennaan long term asset fi current asset jennaan account receivable current finished good is a current raw material is current tanafu total current asset jennan property is building is fi ammoo garuu accountable depreciation irraa nama depreciate waan ta'eef isaan kun maal long jennaan hundi isaa data kan nama jecha kanaafuu walii gala maal total asset jennee as kaayyannaa total asset as keenya total assetiin kun account seera accounting keessatti asset wal qixa ta'a current equity plus maal liability dhaan no liability plus equity dhaan no equity section asitti adda baasne jechuudha kanaafuu liability ni liability current liability long term liability qaba kanaafuu wanni nu asitti qabnu maal current liability qofa waan ta'eef account receivable qofa qabna percentage 50 kun account receivable onu jiru kuma 30 onu account receivable waan qabnuuf stock equity ni zonu jiru stock equity party jala common stock ni jira retainer ring ni jira common stock je no retainer ring ni jira common stock je ni jira kunola hundi isaanii daataan kan namee jira common stock jee jira hundi daataan as keessaa percentage 40 kwartarii kanarraa kan dhufe kaashii fudhatan maal jee yoo dubbistan hundi isaanii isinii galuu danda'a wanni asirratti isa madhibu jiru waan ta'eef kanaaf total liability and equity ni kuma 337,980 dhufaa jechuudha xardhuma irratti jechuudha kanaaf galatoomaadha waan waliin turreef yeroo itti aanu kan waliin laallu ta'a kanaaf waan hojiin turtanii baay'ee galatoomaadha yeroo gaarii qabaadha.